Hundumti keessanuu akkam jirtan? Nageenya Waaqayyoo isin waliin haa ta'u jechaati. Har'a DV resultiin gadhiifameera. Mee 3 akkuma beekamu. Garuu guyyaadha qabee hojjechaan turre. Sababni isaa namoonni baay'ee waa yaala turanii fi ijoollee baay'een confirmation code invalid hojjechaa jira jettanii gaaffii kaasaa turtanii. Amma galgala sa'aatii tokko kanarraa qabee dalaguu jalqabeera. Akkatti resultii keessan laallachuu dandeechanii fi akkasuma immoo namoonni confirmation code isin jalaa badee jiru akkatti deebistanii argachuu dandeechan kan waliin laallu ta'a. Akkuma fuula kanarra seentaniin akkuma isinitti mul'atu check status kan jedhu kana gaafa tuqxanii gara continuity sin fida kan jedhu kana akkuma rukutanii achi dabartaniin ayyee fuula enter entrant information jedhu kanatti si fudhata. Fuula kanarratti kan galchitan confirmation numberii of harkaa qabdan sanidha. Confirmation numberii galchitanii booda lammaffaa irratti maqaa akaakayyuu keessaniiti kan galchitan. Namoonni baay'een maqaa keessanii yookaan kan abbaa keessanii galchitanii dogongora baay'ee hojjechaa jirtu. Maqaa keessanii miti kan galchuu qabdanii maqaa akaakayyuu keessaniiti kan galchitan asitti. Asitti immoo bara dhaloota keessaniiti kan galchitanidha. Kan gaafa guyyaa DV guuttanii galchitan jechuudha. Asitti authentication kana galchitu jechuudha. Authentication kana gaafa galchitanii kun yoo kan isinitti mul'anne ta'e asitti refresh kan jedhu kana tuqxanii toni gaafa inni refresh godhee isinii fide galchuu dandeessu jechuudha. Tokko tokko kan namaaf mul'anne hin jira. Gaafa kana galchitanii raawwattanii select ta'uu keessanii fi programmichaaf akkam fudhatamne kan isinitti mul'atu jechuudha. Fakkeenyaaf amma kun namatti mul'ata. Kan duraa garuu mul'achuu dide jechuudha. Gaafa authentication kana karakteriisa isinitti mul'achuu dide mallattoo tana tuqxanii toni refresh gootu jechuudha. Amma immoo namoonni confirmation keessan isin jalaa bade akkamitti argattan kan jedhutti dabarra. Namoonni confirmation keessan isin jalaa bade asitti forgot confirmation number kan jedhu kana tuqxu. Gaafa kana tuqxan inni gara page biraatti isin fudhata. Page san irratti waan guuttan waliin laalla. Akkuma gara page sanii galleeni bara kana lamaan keessaa kan filattu jedhee selection nu gaafata. Akkuma beekamu namoonni baay'ee dogongoranii konaaf 25 jedhuuni garuu kan ta'uu qabu konaaf 26 jettanii select itti gootu. Sana booda maqaa keessan maqaa abbaa maqaa keessanii fi maqaa akaakayyuu keessanii fi maqaa abbaa asitti galchitu. Guyyaa ji'aa fi bara dhaloota keessanii asitti eegalchitanii imeelii keessan kan kana dura gaafa itti guuttanii san asirratti dogongora jechuun qabdanii imeelii keessan gaafa dura itti guuttanii san asitti galchitu. Sana booda authentication kan itti galchitanii booda submit jettanii gaafa argitanii inni confirmation code keessan san isiniif erga jechuudha. Bifa kanaan confirmation code keessan argachuu dandeechuu. Waan faana turtaniif galatoomaa. Maqaan koo Seenessaa jedhama. Cyber Security Bank irraan hojjedha. Namoonni chaanalii keenya faaraa taatan like, share, subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'aa isiniin jenna. Haga ammaatti waan faana turtaniif galatoomaa. Yeroo gaarii.